Erga du'e jedhamee karaa mootummaatiin himamee booda yeroo lammeessoof miidiyaalee addunyaa irratti kan dhiyaate ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa Marroo ajjechaa lammiilee bakka garaagaraatti ta'aa jiru keessaa waraanni isaanii akka harka hin qabne dubbate. Gaaffii fi deebii isaa ka torban tokko keessatti yeroo lamaaf miidiyaalee irratti dhiyaate kanaan fuula miidiyaalee hawaasaa irratti mormiin ka'aati jira. Biyya waariyoo miidiyaalee idilee qondaalli kun irratti dubbatee fi miidiyaalee hawaasaa irraa waan walitti qindeesse qaba. Dirribaa Lammeessa, Man Oromo Liberation Army member operating inside Oromia. Kumsaa Dirribaa Lammeessaa jedhama. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Qaamolee walaba kadhimmi jecha lammiilee nagayaa kan qoratan jiraannaan hundi waliin hojjechuuf qophii. Rakkoo Itoophiyaa harka qabduuf sababi guddaan hacuucamuu mirgira ofii murteeffachuu dhabuu sab guddaa Oromootii fi sabaaf sablammoota cunqurfamoo yommuu taatu biyya ofii dhukkubsatte kufuu jirtanaaf addunyaan qoricha bira barbaaduun dogongora. Soba biyyiin deddeebii odeessu. Osoon beekii kisanii boo jaarmii addunyaatiif labsii yeroo tattama bakka cufan mootummaan labsa nageenyu mata qilee haa'u malee akka tokko illee hin qabu. Loltuu mata guduruu ha mootummaa yeroo 5 ol ijjeessu dubbatu jedhe. Marii Aljaziiraa ta daqiiqa 25tiif sekondii 25 fudhatteen Dr. Awwal Qaasimaalootiif Kumsaa Dirribaa Lammeessaa gaazexeessa Zakariyaa Zalaalamiitiif Habbi Teedroos Aljaziira streamiif qopheessitu saganticha tagan 54 faamii ookee faatar mirra bullaat. Maati duree maricha qayiz Itoophiyaa hartiling toward all ethnic conflict jechuun Itoophiyaan saffisaa walitti bu'iinsi walii gulufuu jirti jedhe iskiriin gubbaa keeyyachuun magaalatti afuufameen. Xalayaan ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo irra guyyumsuun barreeffamuun isa dubbatama. Dubbi hima idil addunyaa dhaabbatichaa booda tarbiitiin mallatteeffam dhiyaachuu ittaan sun viidiyoo waraabam afaan Ingilifa dubbata Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa hamata guduruutiin dhiyaannaan viewersii yookaan daawwattooti namoota YouTube chaanelichaa ilaaluu jiran ol ka'an. I feel is an insult to the Oromo people. Ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixa Kumsaa Dirribaa jechuun jaalmarroon lol aana gidaamii gandi giraayisoo kaa godhamee rukutame miliqe ture. Yeroo hedduuf daggal keessa dhoksanii yaalchisa turan. Yeroo amma yeroo hawaasaan argameen aana gidaamii naannoo abunna koomaati jedham keessa du'e jira. Xummurji mudde darbe keessa ajajaan poolisii godin qeellam wallaggaa tokko kan inspektar Zalaalam Namoomsaa jedhama akkan jechuun dubbat. Ajajaan waraanaa jaalmarroo jedhamu kun immoo yeroo hedduuf dhoskaatiin daggala keessatti yaalchisaa turanii yeroo ammaa kana yeroo hawaasaan argame aanaa gidaamii naannoo abboonnoo qomaattir keessatti du'eera kan jedhu yeroo hawaasarraa kan argannee jirrudha jechaadha. Viidiyoon ijjeefamu Kumsaa Dirribaa yookaan jaalmarroo himtuun fuul waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaaleetiif godinaalee hedduu dabalatee bakka hedduun maxxanfamuun sobii akka jaba hool baasee balalii unjeetti fakkaata. Yeroo dheeraan durduun isa himamuun ormi dhiichise firri haboo'eef ajajaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan wobo zoonii lixa Kumsaa Dirribaa yookaan jaalmarroon erga du'eer jedhame mameen booda miidiyaa warra Qaataar Aljaziira irra dhiyaachuun dhaadachuun isa falmi qaaba. Falmi tanalleen duub namootaaf miidiyaaleen hedduun intarvii yookaan gaafiif deebii marroon dubbat qofa son taane viidiyoo guutuu namkan irra argamti jedhan maxxansuun sob mootummaa Itoophiyaa yoo balaaleffatanii. Haadireef rogeeyyiin mootummaatti hidhata qaban viidiyoon miidiyaa Aljaziiraa kan irra baattuun turuu immoo marroon ammallee akka lubbuun hin jircichanii mormuun jabeessanii barreessaa turan. Fuulli miidiyaalee hawaasa torban kan kee maal fakkaataan gaafii qaafte kanaaf waan gabaabduu irra qeencessuuf murteesseen namni qaafa'oo duraanii nageessa oddoo duubi akkan jechuun tiwutar isarra barreessa. Mootummaan Marroo jeesu dubbata. Eegisuun TV irrallee itti mul'atu. Viidiyoon sob ta'uu dubbatama. Qulqulleeffatanii jechuun Aljaziira gaafata. Aktiivistiin mootummaa Hakiyyar argee jedhame immoo waan argee waan rifat fakkaata. Aljaziira irra maal arga jira? Maalti ta'uu jir jechuun yaabsate gaafata. Oromoonni mootummaan sobdu jechuun qeeqan immoo baay'een isaanii ni qoflaan. Hedduun mata jabeennaaf sob mootummaa kan dhaadessoon qoosaa akka maxxansanii Oromoo himsifarra maxxans. Namni miidiyaalee mootummaa sobduu propagandistii kana manansilaanaaf jaalmarroo maqaleetti ijjeefamu keen fudhatanii turan. Itoophiyaan osoo nam tokkin ijjeesin maqalee qabattan mallee sobuu jirti kaje daayirektarii OMN Finfinnee duraanii Girma Guutamaa marroon lubbuun jiraachuu qofa son taane akka gareettu dagaaguu jir jechuun aniin du'ee jettanilleen isin basaasa jir jechuun mootummaa qoos. Kaadire mootummaallee keessa tokko kataay hogganaa
namoota dhuunfaatiif dhaabbilee gargara maqatti baasuun arrabsuun beekamaa ka'edha ilu addunyaa immoo girrisaan girrisuu malee sammuutti waxiinxalee hubatiin qabu jedha. Viidiyoo TV Aljaziiraa sagantaa The Extreme irra gadhiifamte haalaan dhageeffadhe jedha. Viidiyoon sun gaafiif deebii yeroo komaand poostii Wallagga Afran irra labsamtu waraabamte marroon ajjeefame jira. Isirraanfadha jechuun barreessa. Dubbiin kumsa dirribsa lammeessaa yookaan jaalmarrootun falmisiiftoo son xumuramiin torbaan tokko keessa yeroo lammeessoof bosoon Oromiyaa keessatti osoo himamu diisirra ka dubbat mucaan dirribsa lammeessaa jechuun kumsa dirribsaa VOA afaan Oromootiif Amaarifaatiin gad ba'ee jiraachuus akkan jechuun mirkaneessa. kumsa ድሪባ በድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ለደረሰው ጥቃት ተጠያቂ አይደለሁም አለ። ሀሳዊ መሮ ከቶርባን ቶክ ኬሳ የሮ ቶቆፈ ሶንታኔ የሮ ለሜሶፍ አልጀዚራ ረዲያት ሁሮጌይ ሞቱማ ዋኒዳን ኩት ፈቃት ሉቡማን ጅራፍ ሰንት ዱባቹ ጅራሚቲ ከጀድ ኩምሳ ድርብሳ ለሜሳ ዮኻን ጃልመሮን ሐሌላ ኡመት ነጋ ከቶርባን ከንደበለቴ ሞቱማን ኢትመቱለ ዋካቹን አዱኛ ሪፋቼዝ ሃል ኸራቆሳቲ ሞቱማ ረጎደሞ ጅሩን ፉሊ ሚዲያለ ዋሳ መሮና ካድሬ ነመንቱፍ ኦቤን ረበ ዱባቹ ቀብጀቹን ጋፈቻ ጅሩ ጮፋ ፉዱ ሙጫም መታ ጉድሩ ኸወራሊ ኦሮሚያ ቦባዝ ኩምሳ ድርብሳ ለሜሳ ዮኻን ጃልመሮ ሉቡን ጅራቹ የሮ ለሜሶ ፍር ዴቢየ ሚርካኔዝ labeling OLA as a separatist group is another flaw that